Maqaan koo Hasan Ibrahim jedhama. Maqaan qabsoo kan inni ittiin beekamu Ilmoo Qilxuuti. Bara 1936 baha Oromiyaa godina Harargee bahaa aanaa Qarsaa Laangee bira ganda Bululloo bakka Yaabataa jedhamuttiin dhaladhee guddadhe. Gandi Bululloo jedhamu kun teessoo caffee Raabaadurii kan Oromoo Afran Qalloo ture. Iddoon itti guddadhe kanarraa deemee magaalaa Dirree Dhawaa keessatti dukkaana Arabaa Yemanii tokko keessatti hojii argadhee hojjechaa ture. Osmoon hojii dukkaana Arabtichaa kan hojjechaa jiru Arabtichi kun akka malee dhukkubsatee gara fuula Rabbii deeme. Anis Arabtichi kun du'e jee addunyaa san akka addunyaa alagatti hin laalle hojjedhee ilmaan isaa ittiin tajaajilaa guddisaa ture. Osoon ilmaan isaa kana akka ilmaan abbaan bira jirutti tajaajilee guddisaa jiru firii Arabticha kanaa kunis turtii booda Yaman irraa dhufan. Anis qabeenya kana osoon hin balleessin haqaan qabee isaan eeguu kiyyatti baay'ee natti gammada. Ijoollee namtichaatis akka ijoollee abbaan bira jiruttiin guddisee eeguu ture. Jarri Yaman irraa dhufe kun qabeenyaa fi ijoollee namticha sanii fuudhanii gara Yamanitti deemuuf murteessan. Yeroo gara Yamanitti deemuuf murteessan ati nama amanamaadha, abbaa galataati. Nuti si dhiisnee hin deemnu, waliin jiraannaa, nu waliin deemu jedhanii ana gaafatan. Anis tola jedhee gara Yamanii isaanii hojii deeme. Yamanitti qabeenya asirraa fuunee deemne kana ijoolleen tunilleen ittiin haa guddattu, ittiin haa barattu jennee hojii haareetti Yaman keessatti hojii dukkaanaa bannee hojjechuu eegalle. Yaman keessatti osoo hojjechaa jiru gurbaan lammii Itoophiyaa tokko ni rakkadhee maallaqa yeroo gabaabaa keessatti siif deebisu naaf dhiyeessi jedhee na gaafate. Tole jedhee anis maallaqa kana ni deebisa jedhee liqeesseef. Gurbaan kun osoo maallaqa kana naaf hin deebisin yeroo dheertuudhaaf na sobuu ture. Guyyaa tokko anatti dhufee imbaasii Itoophiyaa keessatti hojii takkan argadhee akka na qacaraniif wabii naaf ta'e jedhee na gaafate. Warri imbaasii kunis dhufanii nama kana qacaruuf deemnaa wabii ni taataafi jedhanii ana gaafatan. Lakkii an nama kanaaf wabii hin ta'u. Namni kun yeroo dheeraaf na sobaa ture. Maallaqa narraa fuudhee yeroo dhiyootti siif deebise jedhee osoo naaf hin deebisin na sobaa ture. Kanaafuu ani nama kana amanee wabii hin ta'uuf jedheen. Warri imbaasii kunis nama kana amantii hin qabu jechuudhaan hojiin qacara. Gurbaan kun maallaqa Ilmoo kana anis numan hin kennineef jedhee gara biyyatti ka'ee godaane. Anis maallaqa liqeesse kana maallaqa namaa waan ta'eef maallaqni natti xiqqaannaan uummata Arabaa kana ija keessa ilaaluu qaanfadhee gurbaa kanarraa maallaqa nin fuudha jedheen anis gara biyyaa magaalaa Dirree Dhawaa bira kute. Gurbaan kun biyya dhufuu kiyya yeroo dhagahu shira sobaa narratti xaxee akkan mana hidhaa Gondaritti hidhamu ana godhe.